Nagaa Waaqayyoo siif haa ta'u. Yeroo na ilaaltu waardiyaan sitti fakkaata moo? Hordamtee balbala irra dhaabatte maali dha? Maal dubbatti kun? Obboleessa koo ani waardiyaa osoo hin taane securityidha. Maal barbaacha dhufte Tofii? Security? Security. Maali Ingiliffa ta'e malee security'n kun si waama eeguudhaan waardiyya. Dhageessaa obboleessa koo. Ani callisee nama kara deemtu ishee akka keeti miti. Ushuu baradheen black beltii nan qaba. Maallaqni naaf kaffalamus maallaqa guddaadha. Ushuullee nan beeka. Isa fiilmii irratti nan ilaala. Garuu kaffaltiin ji'aan kee miindaan kee meeqadha? Well, miindaan koollee gurshii adda addaa malee doolaara 1,000 qofan argadha. Waardiyyaadhaafis miindaan doolaaraan kaffalamuu jalqabeera naan jedhi. Waardiyyaa naan jedhee obboleessa koo maal ta'e nagaan qabduuti? Tole sakkireet. Obbo Sakkireet. Nama ga'umsa qabu akka kootiitii fi doolaarri 1,000 maal qabdi jetteeti? Kunoo karra isaanii eeddamoo hojiin kee karra isaanii eeguudhamoo qabeenyi isaanii eegumoo lubbuu isaanii keessatti maanni enniti doolaarri 1,000 ji'aansi kaffalamu maalidha waansa? Maal jechuu barbaadde? Maal jechuu barbaadde? Moo ga'umsa koo arguu barbaadde yoo ta'e xiqqoo jechuu dandeenya? Sakkireet dhiisi ani ofii koo ushuu barachuu miti fira ushuu barate qabuuti amma na dhiisiiti amma obseen akkam taate obsee barbaaduun dhufe obsee ishee dubbisuun dhufe. Maal dhagaamsi hin jedhamu horii? Nagaadha. Yeroo darbe bari vaayirasii koronaa kanaan shakkamneeti iddoo tursiisa addaa turre amma bilisa taanee baanee jirra. Akka odeessanuu miti galata waaqi. Obseen illee akkuma kana dhibamtee turte isheenis fayyite amma iddoo addaatti kunuunsa gochaafii jira. Ofii utuu haasofnu obsee barbaacha dhufte? Ishee barbaaduun dhufe bagga Waaqayyo isin gargaare bagga fayyitanii amma obsee arguun barbaada ishee arguu barbaadeen dhufe sakkiriiti. Ishee arguu barbaadeen dhufe arguu hin danda'ala. Ay yaa obboleessa ko. Erga waraabessi darbee sareen dutti akkuma jedhani osoo yeroon kun hin darbin obseen nama wajji wal arguun hin eeyyamamuuf yoo deemte si wajji. Maali waardiyyaan maal taateti ilaa yeroo kana keessa sakkireet obbo Sakkireet maal taateti yeroo kana keessa gaarii nama wajjin wal arguun sammuu isheefis gaariidha. Qofummaan kun nama keessa maal amma fageenya koo eeggadheen dubbisa maal taate? Amana dhageessa. Dhaamsa yoo qabaatte anumatti madhu deemeen itti siif himu. Yookaan kana harkana sababuu barbaaddeetta amma deemi yookaan dhaamsa yoo qabaatte tan siif himu. Dubbatti kun. Hello. Hello obse. Ala balbala keessan duraan jira si tokko gadi maalo ijumaan ija kee arga ala balbala duraan jira si tokko gadi bahe ijumaan ija kee arga. Tole. Yaa gurbaa barriin akkasii kun amma hafeen barii amma of eeddeeti yaa waaqni eegi jetta malee. Akka kee kana mandara olii gaddeemaniiti Waaqayyoon eeggachuun gaarummaan qabu. Yoo galtee mana teesse gaariidha siin jedheera. Ilaa waardiyya. Sakkireet. Yeroo kana keessa qofaa turuun isiniif gaariidha. Namni keenya immoo rakkoo hubannoo qaba waan ta'eef
isin itti qabamuu qabdan yeroo kana keessa immoo qofaa keessan erga kanaan shakkamtanii qofaa keessan turuun isiniif gaariidha isiniif hin filatama gaariidha. Maal gochuu dandeenya jette silasii waaquma raara kadhachuudha malee silasii aga yeroon kun dabartuttis ta'e yeroo biraas waaquma kadhachuun gaariidha malee dhugaa jette suniin sirriidha. Eenyuudhaati kan na barbaadu? Obsee ana guutamaadha jawabbu waaquma. Guute akkam nagaa keeti? Yeroo rakkisaa kanatti hammaatu malee gaatuun hammadheessa dubbisee illee natti tola. Garuu guutamaa si baruu hin dandeenye eenyuudhaati? Na irraanfachuun kee illee gaariidha saba gana irraanfatte garuu baga waaqayyo si fayyite fayyuu keetti baay'ee gammadeera baga fayyite giiftii. Moo silaas mucaa daalachaa kana maal isaa yaadatta waan bututaa kana. Ila waardiyyaa kana if kabajiinsin jedhe if kabajila. Dhugaa guutamaa koo yeroo rakkisaa kanatti na dubbisuudhaaf keefillee baay'ee galatoomii. Garuu jira mini bakka waa raafachuun tokko jira. Si yaadachuun dandeenya dhiifama naa godhe. Akkamiree garuu yeroo rakkisaa kana kamitti dabarsaa jirtu? Mee fageenya kee gad. Ani yeroo rakkisaa kana waama barnootaa tokko dubbisuudhaan mana keessatti fiilmii ilaaluudhaan kitaabilee adda addaa dubbisuudhaan ispoortii hojjechuudhaan dabarsaa jira. Moo tu jete beekam waan luka qabeelaa oolame afaan wamiyyeeffachuu fedhee callee odeessa malee boku maal ispoortii maal hojjete beeka maali kun hin jedhee maal wanutti fidaa irra kan Abbaana irraanfachuu si yaadadhu eenyuudhati? Waay raajii batti baadhaa abbo waa bo'oodaadha maali godhamu? Vaayirasii koronaa kanaan qabamullee yaalamee fayyada. Amma kun kutaa qofaa keessan jiraachaa jira. Nageenya koo kan maatii koo eeggachaa jira. Tolee obsee guyyaan rakkisaan kun hin darba. Adaraa kee hin mukaa'in. Atoo bakka guutamaa gaafan si yaadadhu si bilbila. Galgala ol agarraa. Bilbilan jedhe. Bilbilaan siin jedhe. Waay akkasii galgala hoo galgala kottu nyaata jedhe baallata galgala naa beelamatti biyyoo nyaadhu waardiyyaa nanati. Gurbaan ana waardiyyaa naan jedhin si'a meeqan sitti maan of eegila waardiyyaa kanaan hin jedhinaan. Tole sakkiriiti tole obbo sakkiriiti nama biyya keenya yeroo baay'ee hojii osoo hin taane maqaa gammachiisa obbo sakkiriiti. Obbo sakkiriiti hin jedhe. Kanatti yoo na waamte gaarii. Tole. Gurbaa deemi gaamesi gaama. Baay'ee dubbatte deemi bakka amasi gaa. Deemi tole deemi. Obsi ollitatis. Deemi ollit. Maali ollit. Deemi. Thank you. Baay'ee galatoomi obbo sakkiriiti. Dubbiin sii galteetti galatoom. Yaa gurbaa anaafillee dubbiin naaf galteetti. Siin garuu dubbiin siin galteetti. Mee deemi ammas gaa madiddeen du'an didduu jedhama maqaan gaafa mammaaku. Yoo galtee mana teesse sii wayyi. Maal kun waan joortuun. Guutama guutee. Obsee ko na yaadattee waaqayyo teessoo isaa irraa si yaadatu. Si yaadachuullee si yaadanne waan akkasiillee yaal tokko nama mudata. Garuu kuma si yaadadu rabbiin kana dhugaa jarigaa kanuma sitti muufi. Silaa sana yoo ani firraan fadhee ati moo'ee sana yaadatta maalin godha? Maal jette gurbaa? Ati moo'achuudha. Wardiyyaa teena.
Amma yoo dhiira taate kottaati immoo si wajjin ammoo yoo dhiira taate kottu wal agarsiifna. Afachuu amma sii dhufaan jira xumure. Kottu kan maal taa'are. Afachuu siin dhufa. Amma yoo dhiira taate kottu wal agarsiifna. Afachuu siin dhufa. Meeri ishiin kun. Afachuu dhufaan jira. Amma naaf kottu. Sakkireet utuuti dhooftee lafatti nan dabalin anis gara manaatti. Ciao. Yaa rabbi sabbisaa Huseen boolti.